Hashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota maatii seenaa ti'uu viidiyoo keenya har'a kanaan sirboota Yoosaan Geetaawon yeroo dhiyoo kana baase Bulloo jedhuu fi akkasumas sirba Faayisaa Furii yeroo ji'a lamaan kana dura kan baase Faanoon sirba jedhu kana wal cinaa dhaabne yookaan wal cinaa qabuudhaan ergaawwan akkamii of keessaa qabu jedhu ilaaluu barbaanneeti. Wantoota wal fakkaatan achi keessatti waan nan argee fi mee maaltu waan wal isaan fakkeessa jedhu waluma faana ilaalla. Egaa akkuma viidiyoo kana armaan dura ilaalle kanarratti caqasnetti Faayisaan Furii waa'ee fardaa faarsaa waa'ee fardaa sakaalame yookaan hidhamee jiru jechuudha. Akkasuma Yoosaanis waa'ee fardaa kaasa fardi garbuu nyaachuu didee luugama akka inni nyaate yookaan immoo fardi maaliif hidhama yookaan maaf dhaabbatee oolaa yoo garmaamu tolaa yoo fiigu tolaa yoo lolu tolaa ergaa jedhu nu dabarsaniiru. Ergaan lammaffaas kunoo kana fakkaata. Sirboota lamaanii guutuu isaa daawwachuu barbaadan liinkii isaa diskiripshinii booksii keessa isinii kaa'eera sana tuquun daawwachuu dandeessu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoon har'aaf qabadde isin dhiyaadhe kana fakkaata. Yaada qabaattan koomentii gochuun irraanfatina. Warri sabiskiraayibii godhin sabiskiraayib warri sabiskiraayibii maatii taatan immoo sheer laayik gochuun dagatina. Horaa bulaa.